Daa'imni tun maqaan Nuuriyaadha. Haati ishii aaddee Maallichaanii fi haati Maallichaa aaddee Daarmiin lammiiwwan Oromoo jalqaba ji'a bitootessaarra Moyyaalirraa baqatan keessaa. Haati Fintalli aaddee Daarminii fi Maallichaan ajjeecha Moyyaaletti ta'een booda lubbuu ofii baafachuudhaan wajjin baqatanillee karaarratti wal jalaa badanii turan. Guyyaa 2 guutuu midhaaniif bishaan hin argine anjettu aaddee Maallichaan yaaddoo ishii guddaan garuu daa'ima garaadhaa qabduuf ture. Awwan karaa dhalsee waan maambamu seeni. Gadhalee bijibaadhee fudhataan qabu hin baqanna nyaaphaleenna. Ayyee kan bijibaadhee dadhabee afaan armaan bahee. Maatiin kun egaa qe'ee ofiittis ta'uu baatu waan qaban waan dhalaaf qopheeffatan of harkaa dhabanillee daangaa ce'anii wal arganiiru. Akka waan Nuuriyaa egaa daa'ima reefu dhalatte sanatti haasa'aatii taphachiisatii sin arga se'ee yaanneeyyuu jedhan. Qe'ee isaanitti balaan saaxilamaniif hammaataa waan ta'eef ija cunuunfatanii bahan malee waan isaan eeggatus hin beekan ture. Ajjeechaa miseensota humna waraanaa Itoophiyaatiin lammiiwwan nagahaa irratti raawwatame booda jalqaba ji'a bitootessaatii as akkuma beekamu lammiiwwan Itoophiyaa gara 10,000tu Keeniyaatti baqate. Baay'een isaan immoo ijoolleedhaa fi dubartoota. Haalli bakka qubatanii jiran Sololoodhaa fi Somaarree keessa jirus hammaataadha. Keessumattuu immoo yeroon isaa yeroo rooba guddaan itti roobaa jiru waan ta'eef. Mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni baqattoota qarqaaru UNHCR mootummaa Keeniyaatii fi dhaabbilee qarqaarsaa kaan wajjin ta'uudhaan baqattootaaf qarqaarsaa tattamaa dhiyeessatiif jiran. Dr. Bruto Wagaachaa UNHCR damee Keeniyaatti qindeessaa qarqaarsa yeroo tattamaati. Immediate challenge here is food. We have arrived without personal properties. Rakkinni guddaan as jiru nyaata. Qabeenya mataa isaanii wanni tokko qabatanii ba'an hin jiru. Mi'a nyaatattiin bilcheeffatan yookiin qopheeffatan isaan barbaachisa. Bishaanis isaan barbaachisa. Iddoo itti qubatan dawootu isaan barbaachisa. Tajaajila fayyaas akkasuma hin qabani. Lammiiwwan Keeniyaas amma danda'aniin baqattoota qarqaaratii jiran bakka qubatanii jiran qofattis odoon ta'in warri baqattoota amma tokko gara mana ofii fudhates jira. San keessaa obbo Halkanoon tokko obbo Halkanoon aaddee Maallichaan amma dugda ishii jabeeffatutti ishiis daa'ima reefu dhalattes maatii isaanii walumaa gala mana ofiitti fudhatanii qarqaaratii jiran. Egaan maatii kanaafis ta'ee maatiiwwan kumaan lakkaawwaman hurufa Keeniyaa keessa qubatanii jiran kana fuuldurri isaanii maal akka ta'e ammaaf hin beekamu. Ani Tigist Gammeetii Nagahaan.